Seenaa obboleeyyan lameen woboo fi raayyaa ittisa biyyaa keessa jiranii. Barreessaan Seenessaa Magarsaa. Sagaleen qopheessee akkanaan kan dhiyeesse an Sabninaa Miidhagaati. Kumaa fi Balaachoon obboleeyyan hangafaa fi quxisuudha. Amma umriin isaanii barnootaaf ga'utti maatii isaaniif loon tiksuun gargaaraa turanii. Bakki dhaloota isaanii lixa Shaggar aanaa Walmaraa iddoo addaa Bargaa jedhamutti. Abbaa isaanii obbo Hambisaa Diigaa fi harmee isaanii Biiftuu Leensee irraa akka lakkoofsa Habashaa bara 1984 dhalatanii. Balaachoon hangafaa, Kumaan immoo quxisuudha. Umriin Balaachoo akkuma barnootaaf ga'een maatiin gara mana barnootaatti bara 1991 erganii. Barnoota isaa kutaa tokkoffaa seenee barachuu jalqabee mana barumsaatti barattootaan akka waliif hin galle himamaa. Kanarraa ka'uun barsiisaan isaa gorsaaf maatii kee fidii jedheenii. Balaachoonis abbaa isaa obbo Hambisaa Diigaa fuudhee dhaqee amala Balaachoo fi naamusa isaa barsiisaan obbo Hambisaatti himee. Balaachoon baay'ee rifatee. Obbo Hambisaan ilma isaa Balaachoon lolee baay'ees aaree, baradhuu jijjiirame jedheen mana barumsaatti si erge malee barattootaan akka wal loltuuf miti jedheenii waa'ee ilma isaa harmee Balaachoo waliin manatti galanii mari'atanii. Sana booda ilma isaanii Kumaa mana barumsaatti bara 1994 erganii. Kumaan akkuma barnoota jalqabeen naamusaa fi amala barsiisonni isaa dinqisiifatan agarsiisee baay'ee barnoota isaatti cimee kutaa itti baratu keessaa tokkoffaa ba'uu jalqabee. Maatiin isaa baay'ee jaalatuunii mararsiifatus. Balaachoon akkuma amala isaa ijoollee ollaa isaanii wajjin wal loluu jalqabee. Bara 2001 kutaa 10ffaa xumuree qabxiin jalaa hafee. Sana booda dorgommiin leenjii waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaa baase tokko argee galmaa'ee. Kumaan barnoota isaa itti fufee. Dandeettii Kumaan barnoota isaa gubbaatti agarsiise hawaasni naannoo Kumaa baay'ee jaalatu. Kumaan safuu, duudhaa, seenaa fi siyaasa uummata Oromoo barsiisotaa fi kitaabota adda addaa irraa barachuun sabboonummaa fi Oromummaan ga'umsa horatee jira. Balaachoon leenjii waraanaa raayyaa ittisa biyyaaf galmaa'e oduu jedhamutu dhaga'ame malee eessatti akka leenjii loltummaa fudhachaa ture, eessatti akka ta'e hin beekamu. Maatiin isaa dhiphachaa turanii. Tarii akkuma amala isaa namaan wal lolee hidhame moo eessa dhaqee ilmi koo jetti harmeen Balaachoo aadde Biiftuun. Kumaan barnoota isaa cimee waan qo'ateef bara 2004 qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa qabxii 4 fiduun mana barumsaa sadarkaa 2ffaa aanaa Walmaraa kan magaalaa Hoolotaatti argamu Burqaa Harbuu irraa badhaasa addaa barataa cimaa jedhamuun argatee gara kutaa 11ffaatti darbee. Balaachoon immoo waggaa 3 booda bara 2004 leenjii waraanaa xumuree loltuu mootummaa ta'ee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa akka jiru bilbilaan maatii isaatti himee ture. Maatiin isaa lubbuun jiraachuu Balaachoo waan dhaga'aniif baay'ee gammadanii. Kumaanis lubbuun jiraachuu obboleessa isaa waan dhaga'eef baay'ee gammadee gammachuun barnoota isaa itti fufee. Namoonni bebbeekamoon sabboonummaa fi cimina Kumaa kana ajaa'ibsiifachuun Kumaa wajjin wal baruuf iyyaafatu.
bara 2005 xalayaa adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n xalayaa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoof barreesseen sochii warraaqsa yuunivarsiitii keessatti gaaffii mirgaa fi eenyummaa barattoonni Oromoo taasisaa turanii. Xalayaan adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO bara sana barattootaaf ergi akkas jedha. Mirgi uummata Oromoo haa kabajamu. Hiree uummata Oromoo kan murteessu Oromoodha. Ajjechaan barattoota Oromoo irraa haa dhaabbatu. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u. Kaayyoo jaallan keenya kumaan itti wareegaman galmaan ni geenya. Injifannoon uummata Oromoof jedha. Kumaan barataa kutaa 11ffaatii bara sanaa. Waamicha sochii diddaa gabrummaaf barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessaa taasisan akka barattoota Oromoo fi uummata Oromoo hunda biraa akka ga'uuf xalayaan iyya dabarsaa jedhu godinaalee Oromiyaa maratti ergamee ture. Xalayaan ergamee mana barumsaa kumaan itti baratu yoo ga'u kumaaf kenname. Kumaanis xalayaa sana dhaamsa isaa deebisee barattoota qindeessuu jalqabee. Sana booda shakkiin qabamee ji'a tokko hidhamee ture. Obboleessa isaa Balaachoo Iyyaafatus qaamaan argachuu hin dandeenye. Waggaa 6 ol osoo waliin argin turanii jiru. Hidhaadhaa akkuma baheen barnoota isaa kutaa 11ffaa baratee xumure. Bara 2006 kutaa 12ffaa seenee bara kanaa immoo labsiin maastar pilaanii mootummaan wayyaanee hojiirra oolchuuf wixinee baasee barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo mormii diddaa jalqabanii. Barattoonni Oromoo sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa irra jiranis hiriira nagaa bahuun mormii dhaadannoo sagalee dhageessisanii. Kumaanis loltoota mootummaatiin qabamee ji'a muraasaaf hidhamee ture. Erga achi bahee kumaan achi buuteen isaa dhabamee ture. Haati ilmaan ishee lamaan keessaa tokko quufaan dhabdee tokko immoo mirga isaa gaafatee roorroo irraa gahaa jiru jibbee biyyoota ollaa Keeniyaatti akka baqate dhagahame. Achittis leenjii qabsoo hadhaa hidhannoon gaggeessuuf WBO Oromootti akka dabalame keessa beektonni maatii kumaatti himaa turanii. Dhiyeenya kana immoo waraanni mootummaa fi WBO dhukaasa walitti bananii turanii. Gardura algaara gardura tuqan areeraa fi harka qab areeraa harka qab areeraa fi dhukaasa guyyaa tokko sa'aatii dheeraaf walitti bananiin gama waraana raayyaa ittisa biyyaa fi WBO irraa wareegamni kanfalameera. Lolli akkuma itti fufeetti jira. Loltoonni gama lamaaniin iyyuu wareegaman reeffi isaanii hin kaafamne. Gidduudhaan dhukaasni dhaabate. Sana booda reeffa wareegamtoota loltoota rasaasaan gama lamaan irraa wareegaman kaasuun jalqabame. Akka carraa kumaan WBO irraa wareegamee jira. Achumaan Balaachoon reeffa lafatti argee rifate. Gaafa itti goree ilaalu garaan isaa rifate. Yeroo dheeraaf osoo waliin argiin waan turaniif kumaa ta'uu isaa shakkuun waraqaa eenyummaa uffata keessaa gaafa fuudhee ilaalu miseensa loltuu WBO Kumaa Hambisaa jedha. Balaachoo Hambisaatis achumatti boo'ee iyyee koodee koo wayyoo wal nu ajjeechisaa jiru akkanaa wayyoo kumaa koo jireenyaan si arga jedheen du'aa kee argee wayyoo.
nan gubadhe wayyoo anis obboleeyyan wal ajjeesan arguus dhaga'uu hin barbaadu.